Hidhattoonni Huutii ji'oota hedduu booda yeroo jalqabaatiif Israa'elitti dhukaasan. Buufata xiyyaara idila addunyaa Kuwait irratti haleellaan diroonii gaggeeffame. Waraanni US Israa'elii fi Iraan jidduutti gaggeeffamaa jiru mariin furmaata akka argatuuf mariin eegalame kanneen ja'an irratti waan qindeeffanne qabnaa hanga xumuraatti na waliin tura. Hidhattoonni Huutii ji'oota hedduu booda yeroo jalqabaatiif Israa'elitti dhukaasuun dhagahame. Waraanni US Israa'elii fi Iraan jidduutti erga eegalee as yeroo jalqabaatiif gareen Huutii Yaman gara Israa'elitti dhukaasuun ifoome. Huutiin lolatti seenuun Israa'eliif mataa dhukkubbii dabalataa ta'uu akka hin oolle xiinxaltoonni dubbatan. Israa'el Iraanii fi Hezbollaa waliin lola kallattii lamaan yeroo lolaa jirtutti Huutiin dabalamuunsaa adda waraanaa dabalataa akka banamu taasisa. Kun ammoo humni waraana Israa'el kallattii hedduutti akka hiramu godha. Bara 2023 yeroo Hamaasii fi Israa'el jidduutti waraanni baname, Huutiin Hamaas irra goruun Israa'elitti dhukaasaa turte. Haleellaan misaa'ilaa fi diroonii Huutiin gaggeessuu Israa'el irratti miidhaa cimaa geessisuu baatullee sochii daldalaa galaana diimaa irratti danqee ture. Hidhattoonni Huutii akkuma Israa'elitti misaa'ila dhukaasuu beeksiseen dooniiwwan Israa'el waliin hidhata qaban galaana diimaa irratti ni haleelu taanaan Israa'eliif yaaddoo cimaa tahuu akka hin oolle dubbatamaa jira. Gama biraan ammoo Iraan holaa Hormuz cufuu hordofee Saa'ud Arabiyaan boba'aa isii galaana diimaan gabaa addunyaaf dhiyeessaa jirti. Keessattuu dooniiwwan gara Eeshiyaa deeman karaa Yaman imaluun isaanii dirqama tahee jira. Huutiin haleellaa Israa'el irratti gaggeessuun alatti galaana diimaa irratti haleellaa gaggeessa taanaan gabaan boba'aa addunyaa caalmatti ol ka'uun waan hin oolle jechuudhaan sodaatama. Kuwait buufata xiyyaaraa idila addunyaa isiitti haleellaan diroonii gaggeeffamuu beeksifte. Miidiyaan biyyattii kunaa ja'amuu akka gabaasetti haleellaan diroonii buufata xiyyaara biyyattii irratti xiyyeeffatame gaggeeffamuu ibsuun haleellaa kanaan namarra miidhaan qaqqabee akka hin jirre ifoomse. Kuwait biyyoota baha galoo galaanaa haleellaa Iraaniif saaxilaman keessatti argamtu yoo ta'u, buufanni xiyyaara biyyattii haleelamuun kun kan jalqabaa miti jechuudhaan gabaafamaa jira. Roobii Dabrees kuusaa boba'aa buufata xiyyaarichaa keessatti argamuu diroonii Iraaniin haleelamuu biyyattiin ibsitee turte. Gama biraan ammoo Iraan har'a buufata waraanaa US Saa'ud Arabiyaa jiru irratti haleellaa gaggeessite. Haleellaa buufata waraanaa Piriinsi Sultaan irratti gaggeeffameen loltoonni US 12 madaa'uu miidiyaaleen Ameerikaa gabaasaa jiru. Waraanni US Israa'elii fi Iraan jidduutti gaggeeffamaa jiru mariin furmaata akka argatuuf biyyoonni tattaaffii jaarsummaa taasisaa jiran Paakistaanitti akka wal gahan ifoomsan. Paakistaan ministeerota dhimma alaa Saa'ud Arabiyaa, Turkii fi Masrii keessummeessuun tattaaffiin marii nagaa akka gaggeeffamu beeksifte. Marii taasifamuuf deemuu ilaalchisee ministeerri muummee Paakistaan Shehbaz Sharif pirezidaantii Iraan Masuud Pezeshkiyaanii waliin dubbachuu mirkaneessan. Mariin kunis boruu jalqabee guyyoota lamaaf akka gaggeeffamu kan ibsite yoo ta'u, magaalaa Islaamabaaditti wal gahuun mariin bal'aan gaggeeffamaa ja'ame. Ministeerri dhimma alaa Paakistaan Isaaq Daar fuula miidiyaa X isaa gubbatti akka barreessetti naannichatti muddama jabaa kana qabbaneessuuf mariin bal'aan taasifamaa ja'a. Kanaanis Masriin maricha irratti akka hirmaattu mirkaneessuun ministeerri dhimma alaa isii Islaamabaaditti erguu beeksifte. Waraanni baha giddugalaa erga eegalee mariin akka gaggeeffamuuf biyyoota adda dureen yaalii godhaa turan keessaa Paakistaan isii tokko.